Akkam jirtu nagaan koon dhageechaniifuu bakka jirtan ta'aa baay'atu barattoonni kutaa 9 amma 12tti baratan barumsa soshaalii Marvel Wise Tuber akkasumas immoo Telegram irraan YouTube irraan kan hordoftan kan subscribe nu gootan kan like nu gootan hundi keessanuu akkam jirtan nagaa kooti egaa har'a kana isinii qabadee dhufe beeksisa galmee bara 2018 marsaa lammaffaa barattoota kutaa 12 barattoota kutaa 11 fi barattoonni kutaa 10 galmaa'uu dandeechuu ekonomsii ji'oogiraafii fi histirii yoo barbaadan barattoonni kutaa 11 kophaatti galmaa'uu dandeechuu akkasumas barattoonni kutaa 12 galmaa'uu dandeechuu jechuudha. So Marvel Wise Tuber bara 2017 kan inni jalli qabee jaalatamummaa guddaa kan argatedha. YouTube irraan 4,000 ol akkasumas immoo Telegram irraan barattoota 4,000 ol kan argatedha. Egaa jaalatamummaa keessaniif nu wajjin ta'uu keessaniif guddaa galatoomaa jenna. Ammas barattoota afaan Oromoo baratan irratti hojjechuudha kaayyoon keenya. Kanaaf barattoonni galmee barbaadan waamicha addaa, waamicha dinqii, waamicha carra qabeessa isiniif taasisa. Barattoonni kutaa 12 bara 2018tti qormaata intiraansii fudhatan nu wajjin immoo galmooftanii barachuu barbaadan Marvel Wise Tuber yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa koo 945823539 jettanii gaafa Telegram keessatti seef gootan yookaan gaafa naa bilbiltan baa'oo kootirraa Telegram guddicha 4,200 ol qabu barattoota 4,200 ol qabu hin argattu jechuudha. Egaa maal kennitu gaafettanii nu gaafattan viidiyoo barnootaa hojjennee jirra kutaa 10 kutaa 11 kutaa 12 kutaa new curriculum irraa short note baafnee short note irraa afaan Oromoo irraa viidiyoo bareeda ta'e hojjennee jirra. Egaa paartiidhaan viidiyichi kan hojjetame bifa isinii galuu danda'uuni kan kutaa 10 kutaa 11 kutaa 12 hin argattu Gaafiin kan nuti qabnu pilaaniidhaan karooratu bahee sagantaa dubbisaatudha. Sagantaa dubbisaa sun isinii kennama. Achirratti hin argatu. Telegiraamii gaafa join gootanii erga isa join gootaniin booddee sagantaa san maal gootu sagantaa sana dubbiftanii egaa ijoollee hojii walii makuu qabdu ijoollee hojii wal bartanii asan booddee dubbisa keessan kan kutaa 9 kan kutaa 10 kan kutaa 11 kan kutaa 12 wal qabateeti kan inni bahee related ta'ee akkaataa konseptii wal qabatuuni isa saniin baheera moodeela 5 qabna moodeela gurguddaa 5 qabna moodeelli gurguddaan 5 kun guyyaan baheefiiti kan inni jiru Telegram irratti guyyaa isaatiin kan kennamu ta'a akkasumas immoo moodeela 5niin booddee final examii yookaan qormaata isa xumuraa Jaaffaa jechuudha kutaa hundumaa bakka tokkotti kan qabates immoo qabna isaan isiniif kan laannu ta'a jechuudha ji'oogiraafii ekonomsii histirii fi barumsa kanneen sadan irratti xiyyeeffanna jechuudha ammatti kanneen barumsa kana sadan irratti galmooftanii barachuun hin danda'ama kutaan 10 kophaatti galmaa'uu hin danda'a 11 kophaatti galmaa'uu hin danda'a 12 kophaatti galmaa'uu hin danda'a garuu walitti galmee jira kan kutaa 12 walitti galmee jira kaawwan kophaatti hin galmee jira kan kutaa 12 walitti galmee jira jechuudha so barattoonni galmaa'uu barbaadan balballi keenya banaadha. Carraa barumsaa gaatee argachuu kan hin dandeenye kitaaba duubatti cover gochuu kan hin dandeenye gara dhumaatti irratti cover gochuu kan hin dandeenye konseptii baratanii argachuu kan dadhabdan nutti makamtanii wajjin baratan kun hin fooyyessuu hin dandeechuu jedhee tanani kanan yaadu amma nu dandeenye nuti si wajjin taanaa sin wajjin hojjennaa isinis immoo yuuftanii akka nu wajjin hojjetan abdii qabna kanaaf barattoota kutaa 12tiif waamicha gaarii waamicha jaalalaatan isiniif taasisaa nu argachuudhaaf lakkoofsa bilbilaa kana yookaan Marvel Wise Tuber jira Telegram irraan search godhaa lakkoofsa kana seef gootan baa'oo kootirra jira Telegramichi baa'oo kootirra waa jiruuf karaa salphaa ta'een argachuudha hin dandeechu egaa boru sadarkaa gaarii irra ga'uudhaaf boru carraa gaarii irra ga'uudhaaf har'a kutaa 12 murteessaadha kutaa 12 irratti hojjechuu qabdu kanaaf galatooma waan galmooftaniif jechuun barbaada thank you